onneen jaalatti tun gowwaadha soof qabee mana kana guutuu qabeenya itti qixximtee nama jaalatu san dhabuu fi qabeenya kana dhabuura si jira yoo siin jaan qabeenya san dhabuura si jira ni beekta akkasitti ati. Eenyuun milkiin jetta. Simpaan. Hola, jechaan beeku. Garuu waan ajaa'iba waan nagarra bu'eessaa namaan hin jiraan. Assalamu alaikum. Ana qofatu beeku. Baareen bakka meeshaatti fiddee guyyaa lama misaachi nyaattee adeemitu. Maaliif hin deebi'u obboleessa jechuma ta'a lubbiyyee bira. Maal na jechuuf taate ammaati. Kana tofeem. Taabiyaa kadina. Hin dhuftaare. Dhugaa rabbi. Dubbiin kuni hin taaneef. Maali? Kirrisi jedhee maali ree? Maal si bira dhufa haa? Hin dhuftaa warra koo gabaree doktora wajjin dhuftaa doktora. Duraanuu maaliif bira dhageessita jeetiin badgii maddee diimattee hedduu sana. Maafuma bira nam fidin irratti rabbii guutaa. Nyaagesi kenna madaatti. Barii waan kanneen yeroo. Maqaa isiin asitti maqaa baay'ee. Maajid. Abiyya dubbisan naaka bayanii sakkanatti na fugaaf takkanuma inuma kaa hin jira. Dubbisan naaka. Maajid isaa maajid. Abdii maaltu buuse gaayis Oromoo. Fatiin akkuma shaarbii kana nu dararra jira gaayis Oromoo. Maal jettee amma waan na jette san ministeera baas alaa qabay. Inna jala miliq. أسرات أفراد لبية ولا لبية أنت فتشات دبتو An dubbii natiijatti san. Doktor Ifnaan. يا Aamitti naa taate dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi. Hiriyyatu. كم إني خجلت كم إني Nama jaallachuun keen duratti. Dalaga irratti ta'uu qabaa. Ani garuu akkaan ta'u haala akkaan fadhu silaa naa walitti hin deemu qabdi. Kanneef diigalee malee kiishee abbaa san hin seenu siigalee gabbarree as biratti. Intalli sun akka isiin rakkattu gatiin feeniif amma namni bilaashaan yoo si fuudhee amma boru yoo walitti bo'iitiin jiraatee gargar baane ati qilleensa irra hafta dhiirri kaan deema siigalee ilmi arsii dagmoo gabbarri wanni jabeessuuf intalli isaa akka rakkattu hin barbaadu. Sababbiin inni deemee boru biraa bira dhaqus isiidha ulaagaa waa hunda guutuuf hin dirqama siigalee. Sababbii kana ta'eef ulaagaa isii barbaachisu hunda haala gabbaraatiin irraa fuudhee hiqaa wanta isiidhaaf barbaachisu hunda guutee fi intalli xiyya boru akka mana namaatti hin rakkanne akka boru namaa gad hin taane hiriyyaa isheetii gad hin taane jedhee waan saniin mana ishii guutee fi akkas heerumsiisa. Walumaan heerumsiisa malee waan keessatti galfatu hin qabu. irraa fudhadhu dubbii eeti dubbiin maanni beektaa amma laal biyya keenya keessatti akkuma namni marti yaada garagaraa qabu beektaa isa ispeeshaalii ka Oromoo kennaa dhuunfaa garagara sii galanii namni kenna naa mallaaqa bulaala sii galee ijoolleen meeqa osoo wal jaalatan sababa kilaasii takka irra haa kudhanii even yuunivarsiitii wajjin deemanii karoora wal fuudhinsaa osoo qaban sababa diyaaspoormaan tokko dhufee habluu faamiliillee atiidha lammiin Suudaan makana gadi hin galle mallaaqa baattee qabaachuu baattee sii galee diyaaspooraan seenaan intala foonii itti kennan sii galee jaalalaan malee osoo muqattiin hin jaalatin mallaqa bichaa laalanii warri intala heerumsiisa. Baakanatti amma namni mallaa hin qabne sii galee miti namni osoo isii argate nama jaalata wanni guddaan beektaa mallaqa osoo hin ta'in nama jaalatu argachuudha sii galee gaafa nama jaalatu argatte sii galee dalagaa barbaaden daleedha sii galee miti inji jiramtaallee sii galee. Akkuma san beeku nama as bira maali beektaa? Akkuma jaalalti jettu walitti bu'iinsis jira jidduu kanatti shamaraaf chaansii guddaadha sii galee gabbarri gara arsii kun shamarran arsiitiif maqaa qaba. Maqaa qabas akkasumas akkuma diqqootti wayii fi Akkuma biratti deebiin kun gosa tuyyuu yoo osoo wal dhaban iyyuu
gosatu iyyuu taa'ee dubbii sammuree adda qoodaaf seera biraan ga'u sirnat jira waan ta'eef. Garuu taawaan gabbarre takkan man dhufte. Deem jechuu danda'a. Ati maal taate ati waan gatii itti baaste kunuunfattamoo waan gatii itti hin baasin kunuunfatta yoo wanni iyyuu ta'e. Amma achumatti namni anyways like gabbari kun qannafamuun nama walitti qixxeessii galee miti. Kana jechuun ammoo dhiirti amma like gabbarii qannafame jettee taa'uu osoo hin ta'in carraaqachuun hariifaa. Kana booda ammoo intala haaluma gabaabaadhaan sii galee aga afurillee faa hin dandeetta fuutee naan raa'eef. Tallisteetuma sii galee. Egaa nuti dhiirri amma haga afurii shanii deemuu hin dandeenyaa mire ulaagaa shamara sanii guutuu qabna deemuun dura sii galee. Wanna isii mana keessaa barbaachisu. Wanni guddaa illee as biratti illee wanni guddaan amma Oromoo fayyadu tokko maa inni namni kana booda wal jaalata. Sii galee miti shamari takka illee heerumteennaan isiin waggaa 30 malee maajaa si biran teenne akka nama haaraa amma dhufeetti of qabdi. Because ishiin xiqqoo boorkoo taateennaan kadhiisee tabiraa bidibilisa lamaan fuudhu waan ta'eef. Egaa gaafa inni akkasii deemu yeroo irratti nafni heereme amma seetu win haimi. Gaafa inni biraa bira dhaqee ishiin konistaanti lamaan dhabdu jecha laal. Yookaan qabeenyaan dhabdu yookaan isaan dhabdu lamaan keessaa tokkoon qabatti. Because inni yoo deemis tan biraa bira deema. Yeegiddi boruun beeloftu namni mucayyoon sun hin beeloftu sii galee. Harka namaan eeggattu. Ollaa dhattee distiin kadhattu. Ollaa dhattee waan na nyaattu hin kadhattu. Already ulaagaan kunniin kanaaf guutamaaf gabbarri kiisha abbaa hin seenu. Qoyyaabbii biratti akkamitti tayyamama? Afur shan gizeetu akkamigaa? Kana ustaaza shari'aa xaabiyaan qalaqalina. Maa kana shari'aa quraana. Bara afurii fi shan jettee saniifis gaafadde. Sila afurii fi shan meebii jedhaa argaa dhiira zamanaatii miti kun shari'aa keessa jira. Sila akka shari'aa jetti immoo akkasitti afurii sadii. Quraana keessa jira meebii yoo kadeemu iyyuu jennee afurni jira shana isatti fidde jeeti barta keessatti hidhate jeeti dhiifama. Ammaani fakkeenyaaf amma callisee har'a jinni jaankaa jennee gaafa ol fuune gabbara malee gaafa si fuudhe gaafa anaafati waliin mufannee gargar deemne eenyuun miidhaman. Si dhaabar. Dhiigalee intala shamaraatiif dhiirri tokko tokko miti dhiirri kan deemee kan biraatti jiraachuu danda'a. Ati shamara lama dhabuu hin qabdu si galee yookaan mana kee qabaachuu qabda waan keessatti mataa kee qabattu si galee. Ulaagaan kunniin si guutamuu qaba gatii ta'eef lama dhabuu qaba. Gaafa shamari takka gabbaraan heerumte laman dhabdu sii galee lamaan keessaa tokkotti ni qabatti. Isa kana immoo abbaa intalaatu yaadee gabbara abbaan intalaa kiisha seensifachuu osoo hin taane mucayyoo sanii ulaagaalee isii barbaachisu waliin godhee fi haala sanii heerumsiisa. Sii galee kabajaa fi gaariidha haalli kun gaariidha garuu akka yoo gartee mucaan kun qabaa taate yoo dhabaate dirqamaa mitiidhaan tanen sun jiru garuu. Jaartii shangitee itti sadi ijoollee gosa itti fuudha kadhabaa ta'ullee yoo amma fakkeenyaaf numaan tokko intala baluu fuudha jedhe gosa itti fuudha waan qabulee fuudhetti hin gabbaranii fuudha rakkoon qabu namni fuudha dhabee birii dhabe tokko illee hin jiru. Yes. Amma gabbari kun arsii bicha qandase moo gara baalee fi gara harargee kana akkami? Qabaachuu jiraachuu qaba warda itti dabalee. Qannaseenaa warda qaba kun warda jammarri. harargee ammoo jaalala mara deemtee taarifa Aidiyaan bilbilsi afur wardaa fi bilileedha narra qaba inshallah. Keenyan qannasne. Ittida. Kana oftam. Natan. Sila maqoo harargee keessa gonkumaa numaayuu hin jiru gabbar waan jedhamu jiru warri kee waan akka fudhatu si fuudhu. Inti harargee keessa gabbarri ni jira malee harargee keessa kabbaadii gabbaraatu jira. Habibi. Sargi godhamuu qaba. Gabbara intalti dubrummaa qabaannaan keessatti dubra kaanaan sargi ajaa'ibaa gootaa fi warqii. Kan diigooraa malee gabbarri. Duuba gaa. Osoo sargiin godhin dingillalta. Gabbarri warra bira geessu. Abbaadhaaf uffata kophaa bittaa. Haadhaaf qofa uffata bittaa. Ayi caqasi. Sargii osoo godhamii awwal akkamitti dingilmaadhaan. Feetee dubra ta'e feetee beera ta'e. Aadaa argeetiin suuqima. Feetu dubra ta'e feetu beera ta'e. Dubrummaa keessaa agartee naan gatteer. Dubrummaa akka hin beeku. Dubrummaa osoo sargiin godhatiin laaltaa? Maaliif laalta dubrummaa isiisitti hima yoo dubra taate dubrummaa yoo dubra seenan dubrummaa amma fakkeenyaaf yoo wayinee balaachoo fiibulaa taaftaaf godhisi. Amsi jammala osoo dubrummaan qabanne dubrummaan qaba siin hin joore. Kan shamarree harargee suutu beeku. Hin sobdu yaa. Harargee gonkumaa lama qaba. Shamarran biraatti. Jaalalaan deemte harargeen dhaggeeffadhu harargeen ፍቅር ናቸው በጣም ኡመተ ስማርት ነው ኡመተ ጃለለ ቤኩ ኡመተ ቀባ ቤኩ ኡመተ ቀና ቤኩ ሲፊን ማረርጌ ማሻአላህ ከስተና
Bakka dingiliin jiraattee na dhayxee gaafattee si jiraattee. Arargeen dingilii qofaaf nama jaalatu arargeen namummaa jaalatti malee dingilii qofaa miti. Namummaadha arargeen kasi jaalattuun. Yoo nama gaarii nama bultii fadhu nama naamusa qabu kabajaa qabu taate duburummaa itti hunaa jamtu arargeen. Harargeen hin kahin hin fuudhan hin Ilmaan gettanii naan malee nullee duburummaa. Zariifu karaa keenyatti ni jira gabbarri ni jira. Karaa keenyatti ilmaa hedduu ulfaataa intala abbaadhaaf uffata koba shaantaa takka koba bittaa haadhaaf koba uffata bittaa sigalee Maalidha? Samboda ganda haadhaa dheetaa ganda miciyyoodhaa dheetaa